hime isin dhageessite jechuun isin iddoo isii jala dalagee maallaqa viizaatii kana kan kafaluun nafitti immoo isuma bira dalagee akka maallaqa baatinaa kan jiru adda baafadhee isin mareettee siima malee rakkoo mana keessatti leekka kan jirtu rakkoon guddoon islaama dalagaan tu nurraa deemte rakkoon hin jirtu saadaati. Mucayyoo rakkoon qabdu bara. Yoo dalagaan tu siraa deemte isillee kanarraa naa kan isillee anamma isii caalaa naa rakkatu wallaahi naa jedhu. Namni duddu beedaa sama hin jeemane amma warreen mana madaamii kanatti ganama subii nama haata suman ganama subii haatan daleeda dillee namaa kun saadaati akkuma namni dalagu kanatti dalagatee jiraata beeta. Kanuma waan ta'eef akkasiin ja'a. Isa kana wajjinu zaan fedhe seenee zaan fedhe baay'oo nama inni gasni ergateen jira qabu baatee balaa biraan nabboo mana keessa. Sanumaafuu akkasii qobsee dalaga dhiirri dirtii qabu kiriyaa biyyaa qofree taphadhee amma ijoolleen gadda keenyaa mustariyaa jettu asitti hafantee jettamu maartii mustafaa jettamu hundi suuti jira. Madaa'uma jala dalaga jiran maali? Fatuma kanaanuu egaa onlaayinii irra jettanii nagattanii mana onlaayinii hin gurguramtu. Anillee namillee na cabaa isiillee kan namni waan dalagnee maallaqa naa kafalu kamillee cabaa. Ani rakkoon qabu maallaqa isiin irra baaftellee nin kannaafi baay'ee fi qaama biyya sanaa kannitu. Andi meetiin cabsee baay'isee akka hiriyyaan tiyyamna madaamii dalagatutti dalagadhee warra kan jirre gargaaree illee gargaaraa fatiijii gurbuma kana gaafadhu. Achiin booda nuti ijoolleen ganda fayyadaleen kan muraasaattis ni beeka. Yoo isiin gurbuma kana jala haftee maallaqa narraa hafalaa jette nuti hafaluufis qophiidha. Gurbaa maal godha? Gurbaan an jijjiiramasii fedha malee gurbaa jala haftee maal? Nu maal irraa goon? Akkasitti immoo formaanni sumarra jira lubbu. Sumarra jira meeshaallah. Nuti yoo maallaqa narraa hafalaa jette irraa hafaluu qophiirra jirraa beeka. Wallaahi bakkannaa halaalaa takka hin kafaltu. Halaalaa takka. Saadana himte hangan isi afaan isi terra dhagahu nun afaan kee terra dhagaa jeetuma use malee saadana himte mee akkam sila ati beeta falli ati argattu osoo dalagaa argattee deemte achi booda gadillee baanee dalagaa takka akkas haala itti si uumullee mala ni dhoyna. Me ati hali qilleensa fuuldurri gizee akkatti ilaaltu akkamii akkuma saadan naan jette saniire moo akkamii Wajji fatiin mari'achuu ni dandeenya bara Ramadan dalagadhaa Ramadan siraan keessatee yoo jetteenis bareedduudha. Takkaati yoo laal manni ati jirtu sun siin taane gabbaatee Oromoo dubbattee Oromoon maallaqa isii cuftee orri kee haa waddu bada qaama ta'ee harka seeqannetee akka meeshaa dalagachuu ni dandeessa. Lama ilaala. Osoo madaamii jalatti nama keenya. Madaamu masin dalagu akka baatitti qaama ta'e saddeettee guuttattee dalagachuu ni dandeessa. Wallaahi dumbulloo takka asiin kennan ijoolleen akkana jedhamti. Taa'ame namni nama gootu taate haala ashan dalaala. Ijoolletti ni lima mallayyiiti kalaqamee qaama ta'e harka seeqannete akka meeshaa duuba keessa dalagachuu dandeessa. Yeroo tokko dalagattee dalagaa dhuunfaa ta'eeti akka ishee nama dalagattu kana dalagachuu dandeessaan siin jedha. Dubbiin akkasitti nama aarsa. Dubbii kanatu isiillee aarsa. Dhugaallee qabdi isinii galee silkii isii irra argiti. Silkii isii irra dhageetti. Mucayyoon ilma haasoftee silkii isii achuma gatti ni yaan qabdu. Haa gattuyyuu haa dhiistuyyuu. Kaisiin qoricha sobaaftee jettee sanillee ma dhageessi. Rakkoo namaa dubbataa jira. Kana caala dhagaye namni hagana yoo dhagaye hin beeka. Saayikoon namaa hin galaafi. Anamma akka atillee cinqamtu hin barbaadu. Madaam dhugaa qabdaati sii galee. Dhugaa sirri qabda. Kabara kumminni beekaa ka argu ni arga. Garuu waan jaalattee jibbitee itti dhuddee itti maal taatee haasawni akkanaa kun akka 100% sirraa hin cinne beekuudha qabda. Waan siin jedhu keessa homaa wanni gootu hin jiru kana beekuudha qabda. Kana naa amani yoo lakki hin beeku jette wallaahi hin araffanne ati dhugaa qabda. Maal kinoo wanna akkanaati dalaysiisaan jiran hojjettuu kee namni gaafa si jana jannu ta'e si jalaa waan hin argine itti jedhu ta'e siin ajajamtu siin illee sii galee. Waan ati jettee siin dhageettu lamin mircaa gara sii qabdi waan ta'eef lamin baalaansii nama achi gara sii sappoort sii godhu qabdi waan ta'eef yoo ati waan akkanaa godhi jetteen siin dhageettu yoo ati waan akkanaa godhi jetteen sunuu naa jiran waan jedhu sitti xabbarti. Gaafa kana dalagaan keellee hin bada. Gaafa kana maqaan keellee hin bada. Sii galee maqaan keellee hin bada. Dhaga'ii na fixachiisa dubbii afaan nama hin qabin hime. Laal kaa nama meen poointii siin jechuufi uummannis dhaga'e nama 2000 wayi.
hara Mariam. Gaafa kana dalagaan keellee hin bada. Maqaan keellee hin bada. Maqaan keenyallee hin bada. Akkas hin jedhan. Namni Oromoon akkas hin jettu akkuma atu agartu gaafa yookaan kaleessa isiin akkas turte maraattu iyyuu jedhaa turaniin har'a mucayyoon tattaafachuu eegallaan waan hin jirre summii garanaa garasii guruppii uumanii guruppiidhaan itti haasanii mataa zorsisaaran. Kuni itti amantee mucayyoon tuni lakki boruna jalaa akkas taati waan jedhu gaafa itti amantee atis mataan boodas waliin naka'aa itti yaadde hin arafannee waan wayii gochuu ni dandeenya. Ammuma kana yoo garuu kana dhagaye uummanni gurra buuste akka nama tokko dhageessiste amma booda hoo waan isaan jedhan kana hin dhagahu yoo ka jettu ta'e itti fuftee arafaatiin faana deemta. Lakki ammumarraayyuu wanna akkanaatu jira boodatti nan tursiisu boodatti nan azzaallaqu boodatti rakkoo biraa fida yoo ka jettu ta'e akkuma jedhan san kinoo nama 5 nama 4 na bira ni jiranii guruppii godhee birrii irraa baasnee kafalla jedhan san haa kafalanii mucayyoon tun mana madaamii galtee hin dalagatti. Siigalee amma kanuma lamaan qofa akka ifa ta'uuf barbaada nama. Atillee nama irratti akki lakki akkana jettee namaatiif malee borullee wanni akkanaa yoo dhufe ni danda'a akka jettu barbaada. Waan biraan qabdu mircaa. Lakki hin danda'u yoo jette bakka arafaa gilxiisi hima Mariam. Lakki hin danda'u yoo jette bakka ammuma warri ina gaacana jedhu sun haa aggaaca'u mallaqaamii kabaaste wanna biraan barbaadu jechuu kanarraa. Homaan goonee nati. Mallaqaamii hin kennama mallaqni arafaatiin bakka wayii mana madaamii jedhan san illee haa ta'u hin galcha. Dubbiin dhumatti bakka dubbiin biraan jiru. Borumoo qaaqni akkanaa dhufuun isaa hin hafu isa itti amane amala ojandaa Oromoon beeka. Hin hafu sirraa itti amane. Itti amantee waliin deemaa jettee nama abbaan fedhe waan fedhe haasa'u hin dhagahu mucayyoon tun haa jijjiiramtu akkaan jedhetti hin jiraachisa yoo jettu ta'e arafaat jettee namaan dhageettu kiyya malee yoo jettu ta'e waliin deemi. Yoo waliin hin deemtu ta'e harruma kana yookaan ammuma kana hin danda'u warroota sanitti naa dhaamifaati naa dabarsi jedhi kenni Oromoon as jirtiimi warroota akka barbaannee sirraa zorsisna bakka akkanuma jira dubbiin. Dhugaan jiru kana qofa. Amma laali kaafati asirratti jechuun fedhii kiyyaaf kan kee qofaa miti. Ishiin illee nama fedhii qabdi siigalee. Kaisii keetiin wal qabata. Ati jaalattee jennaan feete isiin. Ati jaalattee jennaan si feete. Isin lamaan wal feenaan akka feetan godha. Garuu namatti as baatanii akkana na gooten jedhimu. Wayiifin siin jedha. Mucayyoon ilma namaati dogoggorullee dandeessi. Voice san keessatti hamtuun isiin dubbatte garuu baay'inaan akka hin jirre ni beekta. Hamtuu isaan tutte achiittas waraaba malee agarteeti jirta ati. Haga tokko saa. Ani argi anamma 100% maaluma si himaa rabeetta lubbu. Mucayyoon tuni duuba si yoo kasi hin baasne ta'e biizinasa kee irratti yoo faayidaa si hin galchine ta'e yoo ofiillee hin galchine ta'e inuma itti dhiisii siin jedhaa. Yoo kasii galchitii itti amantee waraqaa dalasiistee fi bakka haala kanaan waliin itti fufa jettee nama dhageenyee jira. Ani tokkoffaa waraqaa kana ani tokkoffaa ID kana kanin xumuree fi waan baru dhufu edan rafnee kana rabbi beeka yaafatii kiyya. Siigalee? Edan rafnee kana rabbiitu beeka sun amri rabbi harka jirti. Arafaatun akkanaan itti fuufti moo hin jijjiiramti moo rabbitu beeka namni fakkeenyaa fi adada buluun tarii yaada galfata adada buluun faayidaa fi beekaa deema adada buluun waan isa baasullee beekaa deema siigaleemi. Sirri namni kun immoo waan beekuu qabdu nama sillee gargaaree ofillee hin gargaarre gaafa ta'e asumatti irraa kat godhu yookaan nama ofillee jijjiiruu maaliifin siin jedhe fati biyya namaa kana keessatti takkatti idaa namaa keessa achi seenanii haga boru Oromoo isii rakkoo keessaa baaftuufu jechuun takkatti idaa namaa keessa achi seenanii jennaan keessaa bahuun hin jiru rakkisaadha. Ni dhageessaami. Tan amma san main pointi si himaa jira baran main pointi atemma rakkoo keessiin wallahi gilti walii himoo wayya Mariam. Yaani mucayyoo kan itti amantee jennaan jaalattee jennaan ani mucayyoo ani mucayyoo isiin kuno isiin fedhii laal isiin fedhii Mariam tunnaaf hin taane yoo jette fedhiisi hubattee jechuudha gara jirutti hin deemu. Argitee jennaan si ergi si jala. Lammaffaa irratti fakkeenyaaf gisee gastii kana seentee hojii kana hojjettu isaantu maal jedhaniini hojii bakana gisee seentu waan biraatiin dabarsi ofiin hifattee gadi si darbiti jedhanii. Ani ilmoo namaa kan kana itti amantaa siin jedhaara marooti. Ilmoo namaa gadi akka jarri jette san gadi hin darbine dhimma isii hundaan xumureefi jechuudha. Kana fedhii isii haadhu. Kanallee itti amantaa siin jedhaara 100%. Isin dhiisanii haala kanaan arafaaffaana deemuun si baasa. Mataa si dhukkubsa faayidaa si qaba itti deem. Isin deemti afaan qoy
Aniin tun ta'eef laal faati akkasii miti. Aniin tun ta'eef isiin tun deemti nafaan kunoo gaafa faayibsattu yaada fi uummata kanarratti. Isiin hin deemayyuu gaafa jette siitaati isiin akka miti bar. Sanii miti waan naan bar maal taateeti. Ati isiin siitaati. Ati isiin siitaati isitu bi madaamii isiiti. Situ damooza isii kafalaa fi bar dirqama sirraa qabdi. Gaafa hojjette damooza kafaltaa fi Hin kafalaa fi jira. Tahuu siyaafatii fi ilma namaa kana. Ilma namaa kana masalan nullee mana madaamii hojjennee argineerra osoo akka nuti waa yookaan galaaxii wayii hojjennu fuudhanii gannu darbanii dilli kun biyya namaa taa'ee hin jijjiiramu sii galeemi. Dubbii kiyya kana dhiibatuun booda antumaaf siin jedha. Mucayyoon tun an hammallee 100% isiilee garaan agaras wanni qabuuf hin jiru. Namni obbolummaa kanan gammaa waliin ta'a. Obboleessa maaliif hin dhiibba? Mucayyoo dubbadhu fedhi fee har'uma jiru. Namummaa obbolummaa fi waliin ta'a. Fedhii isiitii miti an arafa anam nama tokko akka dhuunfaa kiyyatti dubbadhaara. Dirqamni illee narra hin jiru akka nama waa godhuu tokkotti dhuunfaa kiyyaan dubbadhaa jira. Si'iif garuu si himaa jira. Mariam isiin tuni isii osoo hin taane isii taasisan amma bee waa wayii na dhaga'uu diddee. Isii miti ilaal madaamiin si ilaal. Si kadamuuza kafaluuf namni kun galii si galchaara. Galii yaa fati haa kafaluuf illee haa kafaluuf hanguma fedhellee haa kafaluuf. Daawwataa jirti bara arafaat si baasti situ murteessa malee isii miti bara. Isiin naa taati gaafa jette ati moo gaafa rabshaan biraa boru dhalate naan taatu gadi bahii yoo jette isiin murtee biraan qabdu gadi bahuu malee. Madaami situ haadha iqaamaa. Haadha fakkeenyaaf laali haadha fakkeenyaaf jechuudha taatee boru ta'uu dhabuu dandeessi. Sigalee waan boru maaliif taasisu? Mas'uulli keetti sin jedhaara kan ammoo. Mas'uulli kee sana nan laallata waan boru ka boru dhiisi gayban hin jiraannaaf hin jirru yuun beeynu. Jechaan an haasaa gilxii yoo ta'e an haasaa gilxii si himaara. Maa kana muluu si rakkisee maaltu rakkinna si geessee sin jedhaara Mariam maal taateeti? Mariam si deemti atiitu ajaja malee. Geessaatu argitee uummatuma akkana mucayyoo tana dalagachuu dhoorkeetii wanna jechaa jiru bari. Mee arafaati maaf kenni? Arafaati kennee maali isiin si ta'a isbeen kan arafaati. Arafaati bar si taati. Si jaalatti bara infeetii bara. Arafaati miti meen pointiin arafaatiin feeti.